في دين الإسلام يتين من كيسي يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بEeksisa kabajamaa hawaasa muslimaa oromoo biyya jarman jiraattan hunda kan ummata gama khayriitti wal waamu godhe waamamnes wal jalaa awwaachuu kan nuuf fedhe galanni haa ga'u rabbii guddaaf jecha waldaan tokkummaa muslimaa oromoo jarmanii dhalatee miilaan kan dhaabbate gargaarsa rabbiitii fi ifaajee keessanii kora lammaffaaf walgahii guddaa miseensa guutuu fi hawaasa naannoo hedduu hirmaachise magaalaa nurnbergitti qopheesse waamicha kabajaa isiniif godhee jira. haal duree wan barbaachisoo ta'an hunda mijeesse haala adda ta'een kan qophaa'e korri kun sagantaalee akka mi'aawota waliin kan inni turu guyyaa lama fulbaana yookiin seepteembara 9 hanga 10. yaa rabbi nu badhaaf fedhiilee islaamaa ittiin min keessa yaa allah yaa rahmaan. Ustaazonni keenya kanneen rabbiin nu badhaase kan nuuf qooduuf qonna waan rabbiin isaan beeksise kan biyya kanaa fi alarraa dhufanis isiniif qopheesseera korri kun hirmaachise. dhuguma guyyaa saniin rabbi nu haa gayu. Ustaaza keenya kabajamoo burqaa da'awaa kan hin qoorre yoomu kan karaa feesbuuk yuutuubee fi miidiyaalee garaagaraatiin fageenyarraa hordofamu sheek Yuusuf Nuuree keessummoota biraa wajjin Landan irraa dhufanii guyyaa kana nu keessatti argamu. durataa waldaa tokkummaa muslimaa oromoo jarmanii kan fayyaa namaaf ta'u gurra nama buunaan da'awaan isaanii sheek Huseen Ahmad dhufaatii keessan qofa kan isaan eegan. Ustaazoleen keenya kanneen biroos guyyaa qofa laakka waajjiru tartiibumaan qophaa'anii kana qofattuun dhaabatu. Manni keenya gama hundaan amantiirraa hubannaa akka argatu kitaaboleen barnoota amantii kanneen sirnaan hiikamanii qophaa'an afaan oromootiin kanneen akka tafsiira yookiin hiikkaa qur'aanaa barnoota qubee yookiin aliifaa husnul muslimii fi barnoota salaataa afaan oromootiin qur'aana juudha 30 kan biraas hedduutu argama. koottaa irraa fayyadama jennee ummata keenyaaf qophii miidhagaa kanatti yoo goonu waamicha gammachuun keenya guddaa jedhu koreen jaarmayichaa. Maarreegaa isinis hawaasni muslimaa oromoo jarmanii akkuma baratamee fi amala keessanii ollaa fi hiriyoota keessan waamicha ittiin gayaa gama hundaan khayrii dalagaa milkaaya. biyya kana keessatti rakkoo yeroo ammaa waa'ee baqattoota oromoo dhimma kooluu galtummaa namoota keenya kanas turanii fi hordoffii waan kanaa qabaniin haala yeroo irraa gorsaa fi ibsini kennama. hawwii keenya galmaan gayuuf ifaajeen keenya firii godhatee akka argamu qaama sagantaa guyyaa kanaa keessaa tokko deeggarsi ijaarsa masjidaatiif taasifamu. guyyaan kun kan ajaa'ibaati. balbala walgahii akkam miidhagaa ta'e kana ol seenuufis ta'ee gadi bahuuf waa tokko hin shakkinaa homaatuun qabu kafaltii kan bilisaan dhihaatu nyaataa fi dhugaatiin gam tokkoon jiru hubaatiin qophiin akkanaan argamu kanarraa hin hafunamu yeroon irratti argama isin jalan dabrini qur'aanni sagantaa banuuf qara'amu. iddoo walgahii furt istaawben istiraasee 13 nagahaan ittiin nu haa gayu wal argaan gaafas nuuf haa ta'u kanneen isiniin jedhan koree qopheessituu waldaa tokkummaa muslimaa oromoo jarmaniiti. tokkummaa muslimaa oromoo jarmanii. taarika gaarii kan namni hin balleessine qulqulluudha abbaan fedhen booresine jalqabatuun achi isiniin fageessine xinnoon himaa kaabaa rabbi odeessine asiif achi deemaatuma barreessine akka nu laaffisuu rabbi tirkifanne akka dubbii sirriin harkatti hin jallanne nu eegi yaa rahmaan akkaniin guufanne irra nu darbii waan bikka balleessine insumatti deessine gooftaa khalqee namaa ittiin nu milkeesse yaa allah yaa rahmaan.